Baabura qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tapha siyaasaa fi impaayera Itoophiyaa. Egaa hireen uumaa waan fardiiti. Wanti hunduu ariitiin jijjiirama. Kanaaf yeroon yerootti guyyaan guyyaatti akkuma dabaree wal kennu wanti hunduu yeroo isaatti waan raawwatuuf of qopheessu. Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork. Kun qophii keenya qophii keessoo Oromiyaati. Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaan haala impaayera Itoophiyaa keessa jirtuu fi adeemsa qabsoo Oromoo irratti waan qindeeffanne qabnaa haga xumuraatti nu faana bu'aa. Ilmi namaa tokko guyyaa gara addunyaatti dhufee kaasee waan tokko dalagee akka darbuuf dirqamni uumaa itti kennamee jira. Tarii baay'een keenya kennaa kanaan osoo hin dalagin dabarra ta'a. Warri itti hojjetan garuu daran kan itti milkaa'an ija keenyaan argineerra. Isaan kanaan wal bukkee yoo of qabne akka nama sanaatti dalaguuf maaltu gufuu nutti ta'ee yoo jenne kaan iddoo jechuu mala, kaan maatii jechuu mala, kaan iddoo ofii koof hin laannee jechuu mala. Tole kun hundumtuu ta'ee ilmi namaa tokko hamma humna isaatii milkaa'uuf boolla inni seenne gaara inni hin baane hin jiru. Namni tokko jireenya mataa isaa fooyyessuuf ni dhama'a, biyya isaafis akkasuma. As keessatti wanti hubatamuu qabu yoo jiraate dhalli namaa waan yaadee fi hawwii bira ga'uuf jalqaba sammuun isaa bilisoomuu qaba. Kanaaf ammoo bakka inni keessa jiraatu bakka diimokiraasiin dhala namaa hin daangeffamne keessa jiraachuu yoo xiqqaate ammoo waa'ee hiree diimokiraasii sirnaan hubachuu qaba. Egaa gara ijoo dubbii sagantaa keenyaatti yoo isin deebisnu ilaalchi yaadaa shaakalli diimokiraasii hiree yaada ofii bilisaan ibsachuu Oromiyaa fi biyya impaayera Itoophiyaa keessatti ilaallu samii fi lafa wal adda. Sababni isaa immoo uumamumti impaayera kanaa yaada ana malee natu sii beeka kan keenyi ammoo kan koo qofaa waan jedhu irraa waan uumamteef sirumaa qaamota karaa nagaa fi wal dhageettiin yaadan waliin jiraachuu hin dandeessu. Oromoo fi sabaa fi sablammoonni impaayeretti jalatti cunqurfamanii jiran roorroo kana fonqolchuuf ammoo diddaa barootaaf geggeessaa turan ammas qabsoo hadhooftuu adeemsisaa jiru. Keessattuu ammoo ilmaan Oromoo hundaaf ba'aan garbummaa qolee isaanirraa madaa fi godaannisni isaa mallattoo godhatee jiraachuun bubbuleera. Akkasumas bilisummaa keenyaaf milkiin bubbulus hojiin hojjetame kumaa fi kitila. Kana dhugoomsuuf ilmaan Oromoo bara dhufaa darbaa dhiiga isaanii dhangalaasan garaan haadhaa haalakkaa'u. Oromoo ceesisuuf dhaabolee hedduu ijaaramanii jiraachuun walluu hin gaafachiisu. Haa ta'u malee dhaaboleen hedduu qabsoo Oromoo sadarkaa tokkoo gara fuulduraatti ceesisuuf dhiibbaa alaaf keessa irra gahuun damdamachuu dadhabuudhaan kaan adda bittinnaa'e, kaan ammoo dantaa sirna impaayerettii eeguun jala gugguufuun sirnicha jala bu'anii tiksaa jiru. Kanaaf fakkeenya kaasuun hin barbaachisu. Sababni isaa sirni Habashaa kun gowwaa keenya fedhii fi faayidaan bitaa waan jiruuf. Keessumaa Oromoo keessaa gowwaa Oromoo ta'uun impaayera dulloomtee fi bututtee jirtu kana ilmaan cunqursootaa jalatti tiksuun qabsoon bilisummaa Oromoo kan ilmaan isaa kumaa kitilli itti gabbaree ammallee itti du'aa jiru qe'ee biyya abbaa isaatti ajjeefamuu, saamamuu, qabeenya isaa gubuu, haadhaa fi intala iddoo tokkotti akka gudeedaman, maatiin bakka tokkotti akka rashanaman gochuu fi kanneen kana fakkaatan keessatti hirmaachaa kan jiran danuudha. Itti dabaluunis Oromoon akka sabaatti of ijaaree, wal ijaaree, jaarmiyaa siyaasaa akeekaa fi kaayyoo isaa tarkaanfachiisaa turee fi jiru jalatti akka hin ijaaramnee fi hooggana maleessa ta'ee akka hafu gochuun impaayera dulloomte jala mataa isaa gad qabee akka jiraatuuf Oromoo garaa isaaf jiraate dabalatee Habashaan afaan Oromoo barte dhiiga ilmaan Oromoo soorachuun jireenya kan godhate hedduudha. Ajjeechaa jumlaa uummata fuulduratti baasanii jilbeenfachiisuun nama dararuu, badii tokko malee jumlaan hidhuu, dubartootaa fi daa'imman gudeeduu, qe'ee fi qabeenya uummata Oromoo barbadeessuun kan durii caalaa amma akkaan hammaatee itti fufee geggeeffamaa jira. Guyyaa guyyaan lubbuun ilmaan Oromoo akka baalaatti harca'aa, dhiigni isaas akka rooba arfaasaa lola'aa oola. Garuu namni itti iyyatan hin jiru.
Oromoon tokko garaaf mootummaa bilxiginnaa jala hiriiruun qe'een keenya nagaadha jedha utuu haadhoon isaa biraa ajjeefamuu. Ajjeechaa suukanneessaa guutuu Oromiyaa keessatti deemaa turee fi jiru himnee lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Garuu akka fakkeenyaatti mee dhiheenya kana kan ta'an fakkeenya 3 haa kaafnu. Tokkoffaa guyyaa muraasa dura gaafa hagayya 10 bara 2023 godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda Bakkee Hoofuu jedhamutti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gocha duguuggaa sanyii jumlaan rashanuu uummata Oromoo nagaan jiruu fi jireenya isaa geggeeffatu irratti raawwataniin namoota 12 battalatti yoo ajjeesan namoota 4 ammoo madeessaniiru. Namoonni jumlaan rashanaman kunneen daa'ima umurii waggaa 11 hanga maanguddoo waggaa 70 gidduutti kan keessatti argamanidha. Namoonni rashaman kunneenis Karrayyuu Araarsaa Yaadasaa haadha warraa isaa Araarsee wajjin, Gurmuu Jifaaraa, Abbishuu Jifaaraa, Tasfaayee Jifaaraa, Abarraa Jifaaraa miseensota maatii tokkoo, Fiixaa Milkeessaa fi obboleessa isaanii Mogoroo Milkeessaa, maanguddoo Dhugaasaa fi haadha warraa isaanii Xuruu Yaadasaa, Tolasaa Dirribsaa, Girmaa Bakaraa kanneen jedhamanidha. Ajjeechaa aanaa Cobii kana akka fakkeenyaatti kaasne malee guyyaa guyyaan lubbuun ilmaan Oromoo darbaa oolti. Lammaffaa reebichi, gidiraa fi hacuucaan bara wayyaanee caala qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatu akkaan hammaateera. Bara wayyaanee qabanii dhoksaan yoo nama gidirsan, bara bilxiginnaa ammoo addabaabayitti uummata qacceen garafuun, dhiituun, jilbeenfachiisuu fi kabaluun gocha ciigaasisaa duudhaa Oromummaa cabse seeraa fi heera biyyattii faallesse dalaguutti jiru. Akka fakkeenyaatti kaasuuf godina Jimmaa aanaa Geeraatti qonnaan bultoota nagahee lafaa gaafattan jedhama irratti reebichi hamaan raawwateera. Kana malees godinuma Jimmaa aanaa Saxxammaatti uummata fuulduratti baasanii qonnaan bulaa wayita qacceen garafan suur-sagalee mul'isu ba'eera. Achuma aanaa Saxxammaatti torban kana keessa qonnaan bultoota beenyaa lafaa gaafatan irratti dhukaasa humnoonni mootummaa, poolisiin Oromiyaa fi milishaan bananiin lubbuun nama tokkoo darbee namoonni 8 madoo ulfaataa madaa'aniiru. Dararaa qonnaan bultoota Oromoo kan godina Jimmaa akka fakkeenyaatti kaafne malee guutummaa Oromiyaatti gocha wal fakkaataatu uummata nagaa irratti raawwataa jira. Sadaffaa gudeeddaan bara mootummaa bilxiginnaa kana raawwataa jiru akkaan yaaddoo guddaa uumeera. Abbaa manaa fi haadha manaa ka'anii intala gudeedu. Abbaa manaa biratti haadha manaa isaa gudeedu. Safuun hawaasaas cabee dubbachuufis afaan nama qaba. Dhimma kana dubartoonnii fi ijoolleen durbaa hedduun ukkaamsanii qabatanii wajjin boo'u. Kaan ammoo ija namaa ilaaluu dadhabanii of ajjeesaa jiru. Haa ta'u malee fakkeenya gaarii kan ta'u gocha torban kana keessa kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Surroo Barguudaatti raawwateedha. Humni tikaa mootummaa bilxiginnaa Konistaabil Ganamee Konsoo jedhamu dubartoota 2 mana fincaanii falkan gadi bahan qabee ishee tokko humnaan gudeede. Dubartiin gudeedamte kun akka warra kaanii sodaattee ukkaamsitee hin dhiifne. Dubbicha qaama seeraatti himattee torbanuma kana keessa Konistaabil Ganamee Konsoo hidhaa waggaa 7 adabameera. Kana kaasuun kan barbaachiseef golee Oromiyaa mara keessatti waraana bilxiginnaatiin gochi wal fakkaataan deemaa akka jiru hawaasni Oromoo guutuu addunyaa irra jiru akka quba qabaatuufi. Warreen kanaaf asumaan dhaamsa nuti isiniif qabnu yoo jiraate kanneen bara baraan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguun qabsoo Oromoo rarraga bilisummaa fi walabummaa irra gahe galii isaa hanqisuun injifannoo uummanni dhiigaa fi lafee ilmaan isaa itti gabbare gatachiisan gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ayyaalaallattoota dantaaf jiraatan hundi dhiiga ilmaan hiyyeessaa irraan tarkaanfatanii baraan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo hongeessaa mooraa impaayera Itoophiyaa gabbisuuf jecha halkaniif guyyaa warreen shiraa fi olola garaagaraa Oromoof Oromiyaa irratti xaxuun hojii keessan godhattan hundi keessanuu waan hin milkoofneef yoo dandeessan dogoggora kaleessa abboonni keessan hojjetan irraa deebi'uu keessan irra akka dhaabbattan waan dalagdan hundumaaf dhiifama uummata Oromoo gaafattanii gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti akka makamtan. Kanaan ala hojii kana dura hojjetaa turtan dhiistanii jiruu mataan keessanii akka hojjettan ta'uu baate ammoo tarkaanfii isinitti dhufu gaafatamuuf akka jirtan
akka hin daganne isin yaadachiisuu barbaanna. Impaayerri Itoophiyaa dahoo fi dahannoo garboonfattootaa taate kun hanga Oromoon haqummaa isaa ifa bahutti biyya taatee akka hin jiraanne firris ormis gad jabeessee akka beeku ammoo inuma beekama. Wanti nama dhibu ammoo yerootti qabsoon Oromoo itituuf jaarmiyaalee gurguddoo 2-3 hin caale jalatti taligamaa jiru kanatti dabalatee yeroo Oromoon hundi eenyummaa fi sabboonummaa isaa duriitti sirnaan dammaqaa jiru kanatti lolli dhaabbataan Oromiyaa fi Oromoo irratti waggoota 5 dura eegale qe'ee fi qabeenya ilmaan Oromoo daaressee lubbuu lammiilee Oromiyaa akka baalaatti harcaase kanatti duulli akka sabaatti nu fixuuf jiru kanatti ilmaan Oromoo qabsoo ijibbaataa adeemsisaa jiru. Haa ta'u malee gaggeessitoonni impaayera Itoophiyaa maqaa Oromoo dhahataa akka Oromoon biyya abbaa isaa irratti mirga abbaa biyyummaa fi eenyummaa isaa hin qabanne duula jabaa gaggeessuun ijibbaata falmataa jiru. Garuu Oromoo akka duriitti cabseen uummata kana humnaan hin bulchee mo'adhee impaayera Itoophiyaa jiraachuun galaana keessaa cirracha lakkaa'uu akka qaban kan yaadamuu qabu. Kanas dhugoomsuuf ammoo firoonni qabsoo bilisummaa kanneen kaayyoo fi ilaalcha yaada wal fakkaataa qaban kan sirna cunqursaa impaayera Itoophiyaa jala jiranis garbummaa kana ofirraa fonqolchuuf yeroo ammaatti impaayerittii bakkoota adda addaa keessatti fincila diddaa garbummaa adeemsisaa akka jiran ifa galaadha. Dhaaboleen Oromoof dhaabbatan kaan immoo kaayyoo ganamaa sabaa fi biyya isaaniif dhaabbatan osoo hin sharafin xurree qabsaa'onni keenya ganamaa baasan irra osoo hin sharafin qabsoo hadhooftuu fi falma hadhooftuu sabaa fi biyya abbaa isaan irratti gaggeessaa jiru. Kanaafuu qumaara siyaasaa impaayera Itoophiyaa cunqurfamtoota irratti taasisaa jiru irratti xumura taasisuuf ilmaan Oromoo alaaf keessa jiran warreen qabsoo Oromoo kanaaf of kennan haga wareegama lubbuutti baasaa jiranis dabalatee qabsoo hadhooftuu qabsaa'onni keenya amna dheeraa irra deemanii dhufan dhaloota itti kennan kana fiixaan baasuus haa ta'u yoo dadhabnellee itti wareegamne yookaan kitimamne dhaloota itti aanu kanaaf bilisummaa arganii mirga abbaa biyyummaa isaanii mirkaneeffatanii cimanii hojjechuuf qabsaa'uu qabuun dhaamsa keenya xumuraati. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork qophiin keenya qeessoo Oromiyaa torban kana fakkaata ture. Qophicha qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'eel Laggaa, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya qeessoo Oromiyaa kabiraan haga walitti deebinutti torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Oromiyaan lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu. Barraaq. Waan qabu waliin qaba waan dhabu waliin dhaba kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barraaq. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu. Goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a. Gaafa roorroo biyyaaf du'a ilmi dhiiraa sabaaf du'a. Gaafa xiiqii biyyaaf du'a ilmi dhiiraa sabaaf du'a. Xiyyaara qabsoo keenya hayyootatu bararsee. Fetti cabse mul'is Gadaa Mustafa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaafus maayyoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenya iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessaatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee waleen ormaa ofiif kaatti dhalee maalimaa wajjin kaatti. Bu'aa qeerroof karre ce'umsaa wal garre faffacaatii dhammaa waan jettuuree lammaa. Shanee fi abaa'oo OLF kafaa'oo hin barreenaa bartuu Oromoodha martuu. Teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhu.
shaggarii fi dirree dhabuu waan hin jirre ifannee kulkulchuu alagaan hin bulchuu. Biyya kan keenya Oromiyaadha. Biyya kan keenya Oromiyaadha. Gaafa guulaa nu gulchisa, gaafa duulaa nu dulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu. Goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a. Gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa. Namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraantee. Mustafaa Huseen ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi. Badhoofdoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka. Abbaan gadaa beenuu bishaan mataa yaa'a. Dhaabota waliin laala sabaaf turree kaa. Diddan Oromoo manni lama beeka manneenidhaaf mana kiraa deega. Kun dagala kun biyya ormaa keessa walitti qaba harca'ee wal keessa. Karrayyuu fi itu oboo maatii torba sabbuu eegii hulaa weerartuu orgobbaa. Diinagdee nu cabsu soodareerra marsu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa. Taaddeedhaa meedura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokko.